content creationiin hojii yeroo ammaa kana jiruuf jireenya namoota hedduu jijjiiraa jiru ta'uusaa hundumti keenya ni beekna. Isinis hojiin content creationii maalii, akkamitti eegalama, maaltu hojjetama jettanii of gaafachuu ni dandeessu. Viidiyoo kana irratti garuu haala salphaan waa'ee content creationii akkasiin hubattan yookiin immoo akka isin content creator ta'uu dandeessan isinittiin hima. Warri nan beekne bal'inaa caalaan jedhama. Kallattiidhumaan gara waa'ee content creationiitti waliin haa deemnu. Content creationiin yeroo ammaa kana namoota hedduu jiruu fi jireenya isaanii jijjiiraa jira. Akkamittiin jechuu ni dandeessu? Maaliin jechuus ni dandeessu? Content creation jechuun dandeettii, ogummaa akkasumas beekumsa hojii tokko irratti qabnu hordoftoota social media garaagaraa irraa qabnuuf bifa viidiyoo yookiin immoo audioodhaan dhiyeessinee post gochuu yookiin immoo upload gochuu jechuudha. Fakkeenyaaf social media akka YouTube, Facebook, Telegram, WhatsApp, Instagram irratti ta'uu ni danda'a. Content creator ta'uu ni barbaaddu taanaan jalqabaa wantoota amma isinitti himu kana hubachuu qabdu. Fakkeenyaaf ani yeroo ammaa kana maateriyaaliin, ikoonomiin akkasumas iskiilii kontentiin amma hojjechaa jiru kana irratti professional content creator na jechisiisuu dhiisuu ni danda'a. Garuu akka nama reef jalqabu yookiin immoo akka beginner tokkootti waan na dhowwu miti. Isinis kontentii irratti hojjechuu dandeessan yookiin immoo kan jaallattan, dandeettii isaa qabdan haala salphaatiin hojjettanii namoota isin hordofan yookiin immoo kontentii keessan jaallataniif haala salphaatiin dhiyeessuu ni dandeessu taanaan haala salphaatiin content creator ta'uu akka dandeessan isinittiin hima. Content creator ta'uuf jalqaba wanti nu barbaachisu contentii irratti hojjennu beekuudha. Contentiin nuni irratti hojjennu ammaaf qofaa osoo hin taane gara fuulduraatti more bareechinee yookiin immoo salphifnee haa wanta namoonni barbaadan irratti kan hojjennu ta'uu qaba. Fakkeenyaaf ani kontentiiwwan kanneen akka hojiiwwan onlaayinii waliin wal qabatan, barnoota waliin wal qabatan akkasumas teknooloojiiwwan guyyaa guyyaan kalaqamaa jiran kan jiruu fi jireenya namoota hedduu salphisan, barnoota irratti, daldala irratti haala salphaatiin akka nuni hojjennu kan nu taasisan hordoftootaa fi maatiiwwan kontentii kiyyaaf hojjedheen hin dhiyeessa. Inni biraan content creator ta'uuf kan nu barbaachisu kontentii irratti hojjennu irratti yeroo kamiyyuu caalaa aktiif ta'uu qabna. Sababiin isaa namootni hedduun yookiin content creatoroonni hedduun kontentii keenya waliin wal fakkaatan irratti waan hojjetaniif isaan wajjiniin wal dorgomuuf jecha wanta hojjennu kana irratti yeroo kamiyyuu caalaa qophoofnee wanta haaraa haala salphaadhaan kontentii keenya qopheessinee hordoftoota yookiin immoo jaallattoota kontentii keenyaaf dhiyeessuun dirqamadha. Fakkeenyaaf wanta ulfaataa ta'e haala salphaadhaan hordoftootaaf dhiyeessuu ta'uu ni danda'a yookiin immoo wanta hin hubatamne tokko haala salphaadhaan akka hubatamu gochuu ta'uu ni danda'a. Inni kan biraan wanta hin hubatamne yookiin immoo yeroon wanta hin hubatamne yookiin immoo hin beekamne namootni akka itti fayyadaman beeksisuus ta'uu ni danda'a. Tooftaalee garagaraatti fayyadamne kontentii keenya more namoota kamiyyuu caalaa akka namootni itti fayyadaman yoo goone content creator beekamaa fi jaallatamaa ta'uu ni dandeenya. Kanaaf aktiivnetiin keenya baay'ee murteessaadha jechuudha. Haalli milkaa'inaa content creator tokko amanamummaa yookiin consistency contentii irratti hojjetu irratti yookiin immoo haala dhiheessii contentii isaa irratti ta'uu ni danda'a. Fakkeenyaaf contentii bareedaa hojjenne haala dhiheessii keenya namatti hin tolu taanaan contentii keenya namoonni hordofan sababa akshinii nuti agarsiisnu irraa kan ka'e nu hordofuu dhiisuu ni danda'u yookiin contentii keenya jaallachuu dhiisuu ni danda'u. Kana jechuun contentii keenya jibbuu isaanii miti. Gara fuulduraatti contentii keenya irratti haala qopheessuu, consistentii inni ittiin hojjetu akkasumas immoo amanamummaa contentii irratti hojjetu irratti qabu irratti hundaa'uu ni danda'a. Inni murteessaan garuu contentii irratti hojjennu jalqabuuf kan nu barbaachisu isa kanadha. Wanta contentii keenya hojjechuuf nu barbaachisu garuu yeroodhaaf kan nuti hin beekne beekuu dhabuudha. Wanta nu barbaachisu haala salphaatiin kontentii keenya irratti salphaadhaan akka hojjennu kanneen nu gargaaran wanta ammaaf nun hin beekne hedduun jiraachuu ni danda'u.
amma isin kan gochuu qabdan kontentii qabaachuu keessan qofaadha. Warreen kan yoo barbaadan wantoota barbaachisoo kontentii keessan haala salphaatiin akka isin hojjettan kan isin gargaaran chaanaalii kanarratti ni argattu. Sababiin isaa teknooloojiiwwan yookiin wantoota onlaayinii wajjin wal qabatan, barnoota wajjin wal qabatan qorannee qo'annee waan dhiyeessinuuf isiniinis fayyaduu ni danda'a. Kanaaf isin chaanaalii kana subscribe hin goone yoo ta'e subscribe gochuudhaan maatii chaanaalii keenya ta'a. Akkamittiin akka sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti upload akka gootan, akkamittiin akka viidiyoo keessan edit gootanii kwaalitii isaa fi meegaabaaytii isaa xiqqeessitanii kwaalitiin isaa osoo hin xiqqaatiin akka viidiyoo bareedaa qopheeffachuu akka dandeessan, akkasumas immoo algooriizimiiwwan sooshaal miidiyaa kaffaltii itti raawwatan beekuun isin barbaachisa. Ammuma chaanaalii kana subscribe godhaa. Turtii na waliin dabarsitaniif guddaa galatoomaa. Isinin jaalladha. Oolmaa gaarii qabaadhaa.